Harka fuulee kam jirtan kabajamtoota hordoftoota Jilchaa News irraa odeeffannoo yeroo kanaaf qabnu isin dhageessifna. Jalqaba irratti hangafootu isinitti himna. Waggoota 90 humni qilleensaa Itoophiyaa samii Itoophiyaa irratti ulfinaan balali'aa ture agarsiisuudhaaf qophii isaa xumuree jiraachuun dhagahame. Garee gara jabeeyyii filannoo nagaa hin fudhanne humnoota faana irratti tarkaanfiin fudhatamee jiraachuun himame. Daawwattoota fi hordoftoota Jilchaa News irraa kanneen isinitti himne hangafootu teenya guyyaa irratti amma bal'ina oduu isinitti himna. Waggoota 90 humni qilleensaa Itoophiyaa samii Itoophiyaa jalatti ulfinaan balali'aa ture agarsiisuuf qophii isaa xumuree jiraachuun himame. Dhaabbata aviyeeshinii durii seenaa gootummaa agarsiisuuf qophaa'e irratti dhaabbanni aviyeeshinii guddichi seenaa isaa keessatti humnoota qilleensaa Afrikaa keessaa warra jalqabaa keessaa tokko ta'ee kan jiru yoo ta'u, imala waggoota 90 abbaa biyyummaa eeguu fi nagaa idil addunyaa eeguu keessatti hojiiwwan gootummaa kan raawwate yoo ta'u, waraanni Itoophiyaa fi Xaaliyaanii bara 1928 hanga bara 1933 keessatti humni qilleensaa xiyyaara lolaa hidhachuu baatullee waraana xiyyaaraan geejjiba daangeffameef deeggarsa geejjibaa qilleensaa taasisuun gumaacha olaanaa taasisaa jiraachuu yaadatama. Amajjii 29 bara 1956 waraanni Somaalee Toogoo caalee cehuudhaan weerara xiyyaaraa waraana TAA 28 B17 fi F86 irra deddeebi'ee haleellaa qilleensaa raawwachuudhaan waraana weerartuu naannoo san ari'uu keessatti gahee kan taphate yoo ta'u, yeroo waraanni Itoophiyaa fi Somaalee adoolessa 14 bara 1969 hanga faana bara 1970tti gaggeeffame humna xiqqaa fi xiyyaara qabate lolaa kan ture waraanni Itoophiyaa xiyyaarota diinaa miigii 20 takka baay'ee qilleensa irra lafatti darbuun kuffisuun yoo ta'u, hojiin kutaalee boombii F5E fi kan biraa ammoo waraana keessatti hojjetan yoomiyyuu kan hin dagatamne ta'uu raayyaan ittisa Itoophiyaa ibse. Humni qilleensaa Itoophiyaa hojii farra shororkeessummaa irratti hirmaachuu kan jalqabe bara 1988 yoo ta'u, boodarra ammoo bara 1999 hanga bara 2013 heelikoopteroonni lolaa M35 yeroo adda addaatti daangaa Somaaliyaa keessa seenuun hojii farra shororkeessummaa gaggeessuun garee shororkeessummaa idil addunyaa Somaaliyaa keessa teessoo godhatee sadarkaa hamaarraan gahaa ture tarkaanfii irratti fudhachuun haleeluun ni yaadatama. Humni nagaa eegsisuu baha Afrikaattis haalli mijataa uumuudhaan humni qilleensaa Itoophiyaa lola hamaa waraana Itoophiyaa, Eertiraa fi akkasumas waraana Alshabaab hordofee caamsaa 4 bara 1999 irraa eegalee hanga caamsaa 20 takka bara 1992tti injifannoo galmeesse. Humni qilleensa Itoophiyaa gootichi gama hundaan dandeettii waraanaa diinaa balleessuu danda'e aanaa diinni keessa gad fageenyaan seenne waraana diinaan filatame barbadeessuu isaatiin kan yaadatamu yoo ta'u, taargetii fi xiyyaaronni diinaa miigii 29 qilleensa irraa dhukkaasuun olaantummaa qilleensaa kan argate ta'uu isaa humni raayyaa ittisa Itoophiyaa seenaa kana gabaasetti jira. Eebira bara 2008 keessa Suudaan kibbaa naannoo Gambeellatti daa'imman 100 ol hidhattoota saba muuleen butaman deebisuudhaaf duula gaggeeffame keessatti heelikoopteroonni lolaa fi geejjiba humna qilleensaa kan ta'an gahee olaanaa taphatanii turus ibse. Kana malees humni qilleensaa Itoophiyaa kun waxabajjii 24 bara 2013 hanga hagayya bara 2014tti hamilee fi wareegama guddaadhaan lolaa kan turee fi weerara diinaa cabsuudhaan dandeettii waraanaa isaa guutumaan guututti balleessuun kufaatiif isaa mudateetu jira. Haaluma kanaan adoolessa 7 bara 1954 hanga bara 1959tti Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessa bara 2002 hanga bara 2004tti ammoo Suudaan Daarfuur keessatti humni qilleensaa samii Afrikaa keessatti seenaa addaa galmeessee jiraachuun ibsame. Adoolessa 20 bara 2018 dhaadannoo humni qilleensaa Itoophiyaa mallattoo bilisummaaf tokkummaa jiruun waggaa 90ffaa isaa kan kabaje yoo ta'u, ammallee amajjii 15 hanga 19 bara 2018tti torbaan kana keessa taateewwan ifa adda addaatiin waggaa 90ffaa isaa kabajuuf qophii xumuree jiraachuun ibsame. Samii Bishooftuun torbaan kana agarsiisa qilleensaa leenca gurraachaatiin kan faayamtu yoo ta'u, Daayireektarii misooma xiinsammuu waraana humna qilleensaa Itoophiyaa ayyaanni kun akka kabajamuuf yaamicha dhiyeesseetu jira. Oduu kanaan wal qabatuun biyyoota baha Afrikaa keessaa Itoophiyaan baajata waraanaa ramaduun sadarkaa tokkoffaa ta'uun gabaafame. Biyyoota baha Afrikaa baajata waraanaa ramadan takka hanga 3 Great Afrikaan gabaase keessatti tokkoffaan Itoophiyaan baajata waraanaa baha Afrikaa keessaa waggaa waggaatti doolaara biiliyoona 2.9 kan ramaddu ta'u, lammeessaan ammoo Keeniyaa baajata waraanaa baha Afrikaatti Itoophiyaatti aanti sadarkaa lammeessaa waggaatti doolaara biiliyoona 1.3 kan ramaddu ta'u, haaluma kanaan Itoophiyaa fi Keeniyaatti aanti Tanzaaniyaan sadarkaa sadaffaa ta'u baajata waraanaatti doolaara 1.2 ramaduun sadarkaa Afrikaa keessaa sadaffaa ta'uu gabaaseetu jira. Garee gara jabeeyyii filannoo nagaa hin fudhanne humnoota faana irratti tarkaanfii fudhatee jiraachuu raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa beeksise. Gondar kibbaa keessatti warra gara jabeeyyii dhabamsiisuudhaan dirqama biyyaalessaa bahaa kan jiru ajajni raayyaa ittisa biyyaa kurnaffaan diinota aanaa Andaabeet keessatti hawaasa lolaa ture irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo olaanaa galmeessuu ajajaan korporeeshinii kurnaffaa Leetinaal Koloneel Ashannaa fi Birqee hime. Ajajaan kurnaffaa Leetinaal Koloneel Ashannaa fi Birqee akka jedhutti diinonni kunneen osoo dhoksaan socho'aa jiranii hordoffii taasisaniin eega qaban booda dursanii dhukkaasa bananillee ta'ullee garuu ajajaan kurnaffaa
kurnaffaa raayyaa ittisa biyyaa Gondar kibbaatti bobbee humnoota kanneen irratti injifannoo galmeessuun dirqamaan akka harka kannatan taasisee jiraachuu ibse. Filannoo nagaa mootummaan irra deddeebi'ee dhiyeessaa jira kan hin fudhanne namoota bosona keessatti dhokatanii hannaa fi saamicha taasisaa turan rukutuu akka danda'an ajajaan raayyaa ittisa biyyaa kutaa waraanaa Meejar Waasee Galzee dubbateeti jira. Lafa gadi fagoo godinichaa keessa naannanii hawaasa saamaa kan turan tarkaanfiin irratti fudhatee moggaa ta'u gorsa kennamee irratti hundaa'uun kan fudhatamee fi meeshaa waraanaa kilaashii fi bireenii zeeroo takka dishqaa arbii fi meeshaalee gosa adda addaa baay'inaan to'annoo jala oolchullee gabaafameeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Jilchaa Niwus irraa oduun yeroo kanaaf qabannee kan hangammaatti isin biraan gahaa turre turtii gaarii.